Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a dubartii jabduu takka jabduu takka isin dhiyeessa. Isin immoo share, like, subscribe gochuun daga keessattuu please like hin dagatina. Maaliif like san yoo kalaaqi isin gootan isaati algoritmii YouTube immoo faffacaasaa saniin booda immoo YouTube kun guddachuu danda'a waan ta'eedhaaf har'a dubartii jabduu miidiyaa kanarratti itti duulamee waan ilma namaa hin jedhamne hunda jedhameen arrabsamtee ufajjeesi jedhamtee ufararraasi jedhamtee miidiyaa kanarraa badi jedhamtee ija namaa duratti hin mul'atin jedhamtee duulli hammana daangaa irra hin geenne irratti duula yookaan amma doktora saayintistii ebaliyoodha warra qarshii qabu haadha qabeenyaati akkas jetta miti. Qabeenyi guddaan sammuudha. Qabeenyi guddaan sammuudha. Sammuu qabda taanan qabeenya qabda. Sammuu qabdu taanan qabeenya qabdu. Kanaaf ka itti amanuu qabdu sammuu keeti malee qabeenya miti. Beekumsi as keessa jira. Beekumsi maastarsii, digirii, PhD, ekaliyoo baadhachuu miti. Wanni guddaan mee dubartii kanarraa dubartoonni biraas akka hin baratta waan ta'eef dubartii kanarratti dubbachuun barbaade. Isin meebii maal akka nama naasaa kana jabduu godhee nutti haasa'achuu dandeenya. Garuu wantichi saayintifikaalii gaafa gadi ilaallu waan jabaa barnoota jabaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركفون إلمان ورموز بجرتو بجرات سنين جتا أبوليتين كي يكوني إفهمنا قولي نعجت والله أني وانا تنانجت اللين أجيني نقر الليتي أتجرو في التبيكتي ربي كان كهرت سرعة الأفتى إفهمنا قافتو كيتي فيه والله أنا ربي هي عجت إفهم مسيقو رينجر إن اللي كان إفهم مسيقو إن شاء الله بدين قبا كومنتي باينا نرجعني كومنتي أكست ديبسو متي ريبلاي قولي يو كومنتي ديبسو نجالدو كومنتين باين هدو نريبو كومنتين توكو أنا توسي تاي وفنجيسا وتوسي تاي سمين نوغا وتوسي تاي ميديا كان الرام بدا وروني جتنو هدونا إلا وانتي سنبيخو قبدانو يومي يوتانان إسن أنا تاون دنديسانو أني مو إسن تاون دندو كان في يو أني مو لبوكي يباليسو متي غياتو كويو للموران وفي ورانا جدي يادين بيكو ماليف المناماتي أني المناماتي سا إسيتو كودا كيسو ما يومو شمران هدو ددابودا Kanaaf an dogongora kiyyaa dogongoreera ofitti amaneen jira sammuu koo amansiiseen jira. Kanaaf iyyuu jecha namaatiif gochi namaa akka lubbuu kiyya balleessu nan godhu jechuudha. Namni tokko dogongora isaa ofitti amanee sammuu isaa amansiiseera taanaan eenyuyyuu san danda'u ofitti amanamummaa qaba waan ta'eedhaaf namni sun. Kanaaf iyyuu ani of ajjeesuu yaaleelleen beeku yaadeelleen beeku. Dogongoreera kanan jedhu gaafa'an lubbuu kiyya irratti du'a murteesse gaafa'an lubbuu kiyya baasuu barbaade qofan dogongoreera kanan jedhu malee dogongorri rabbiin biratti illee ilma namaa biratti illee namaaf dhiifamuu hin danda'amne lubbuu ofii balleessuudha. Lubbuu rabbi kaa'e rabbumatu baasaa waan ta'eedhaaf. Kanaaf iyyuu warroonni yaada akkasii yaaddanu wallaahi guyyaa dadhabaadhaan biratti of ajjeesuu yaadin obboleettii kiyya maaliif of ajjeefta? Mee akeettu akkanatti ofitti amana. Osoo si taate maal goota? Osoo si taate maal goota? Yookaan uffannista, yookaan bishaan of keessa, yookaan fooq irraa of kuffifta. Kana yaaddaa jechuudha. Lose of confidence. Ofitti amanamummaa qabaata. Taanaan akka ishee kanaa jechuudha. Wanni ta'ee jira. Wanni ta'e yoo of ajjeeftes yoo waan barbaaddeef gootes yoo dhokattes wanni ta'e sun duuba hin deebi'u. Wanna ta'e sanirraa barachuudha. Wanni sirratti ta'e sun wanni dogoggoraan goote sun barnoota yookaan yuunivarsiitii tokko sii ta'uu qaba malee deebi'ee sammuu kee cinquu
Deebi'ee garantaanetti wallaalummaa si oofudha. Amma jechi isiin na jette keessa jechuudha. Ani kan wallaalu yoon miidhaa tokko ofirraan gahe yookaan lubbuu kootti ol deemedha. Ani wallaaltuudhaan kan nuti. Ani lubbuu tiyya of ajjeesuu dhiisi lubbuu tiyya akkana tuqatti. Dhugaa lubbuu Rabbi uume kan baasuu danda'u Rabbiin qofa jechuudha. Ilmi namaa waan barbaade siin jechuu danda'a. Dhimma isaa waan fedhe siin jechuu danda'a. Dhimma isaa si ka uumeen Rabbi miti. Lubbuu keellee kan baasu Rabbi. Dogoggortee jirta. Gochi sun fudhatama hin qabu. Gocha fudhatama hin qabne sana nan dogoggore jettee dogoggora kee beektee ofillee irraa barattee nama birallee irraa barsiisuu siiti. Konfidaansii siiti. Miidiyaa jalaan dhokanne. Inni kan caalu immoo as baate ani kanan godhette ammayyuu akka namoonni biraa irraa barachuu danda'an cimsitee irraa haasaa jirti jechuudha. Kanaaf yaadni kun namni hundi waan irraa barachuu qabu malee waan waa asii godhu. Kanaaf dubartoonni keenya kanarraa sirriitti barachuu dandeettuu qabdanii yaada nama barsiisu. Kanaaf subscribe, share, like, comment. Especially like gochuun danda'ina hin dagatina. Algoritmiin feesbuukii yoo san nama biraan gahaa waan ta'eef galatooma ulfaadhaa share like godhaa. Guyyaa biraa immoo nama biraa qabadhee dhufa galatooma.